Rabbi tu gargara jabeeffadhu abdii boruusiif gammaddii faayidaa salaalaan argannee ergamaa caala. Shaitaan miziirri dargaggooti yaada Reesiiseen zarumatti yaada kanaa kana ragu faarfamanii baatan malee namni yaada Arrawaa barattee burtaa keetti yaada tu sedeen qaabu kumsa yaada Arrumatti yaada bu'aan booda tola argannee ergamaa caala. Nuuf kenne Rabbiin alhamdulillah alhamdulillah Fani'amal mawlaa argannee ergamaa caala. Nuuf kenne Rabbiin alhamdulillah alhamdulillah Fani'amal mawlaa argannee ergamaa caala. Argannee ergamaa caala Fani'amal mawlaa argannee ergamaa caala. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا كينيا بكا جرتانوتي نجين ربي سن الرجلات هلا إن شاء الله سجنتا أدا سنيك بديرو فرا إسا يا ربي جريه كنا وجنين ترتاح كسنجوتانو نسمع إني لالو تجرو مالتو بلي ساجرا يوكاني مو مالتو تلشوا أجرا لالو نجف وكمي تقول تاجرا وانجرودا على كل حال يفنوك يا هرا واي برنوتا رتي برنوتا في صلاة waan hedduu barattootatii fi salaataa jiru barattoonni islaamaa sagadaraa fi sagadaan jiru akkasuma kara fuulduraattoo maaltu yaada maara waan jedhu yaada addaa akkasuma dhaamsa addaa barattoonni dhaamatan isinii qabadhee dhufeera alaa kulli haalin diiniin amaanaadha diinee Muhammad alayhi salaatu wassalaam bakka hangahuun amaana nama hundaati nam tokko qofarraa waan eegamuu miti rakkoo jiru kana furuudhaa fi gahee hundinuu inni hin beekne waan kana sheerii gochuudhaan isa beeku bira gahuu qaba inni beekuma waan kanatti furmaata gochuun dirqama isaati. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam guddinni daa'imaa jalqabarraa ganamarraa akkana jalqabu nam tokko fakkeenyaaf ijoollee kana guddisuudhaa fi akka ganamaan jalqabu nutti himee jira. Nam tokko salaata yookaan ijoolleen barattoonni salaata salaatuudhaa fi maalirraa qabu ganamaan leenji'aa qabu. Kan argachuudhaaf immoo salaata argachuudhaa fi rakkoo kana furamuudhaa fi dirqama waan ta'utu jira. Barattoonni maal jedhu meemee wajjin dhageeffannee walitti adeebinu. Sana dura namu hundinuu amaanaa wanti isiniin jedhu viidiyoo kana share like subscribe gochuudhaan namoota biraan gaha imaamawwan yookaan namoota dhimmi kun laallatu biraan akkasiin naageessanu amaanaanis. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalam. Akkam Abdul Basit. Arra guyyaa Jumaati. Jumaa sagaddeeta. Jumaa gama akkuma beekamu maali argaan jirtu barsiisaan gidduu akkana akka jumaan salaanne deeb jumaanis akkatu salaatamu akkuma beekula yeroo jumaa salaatuudha deemnu inni immoo fatanaa qora sagalee jedhu qabime inni qormaata qora yeroo nu jumaa salaatuudha nannu inni daree keessa galee qormaata qaba akkamiin jumaa salaanna yeroo akkanaa jumaan ni bira darba akka itti salaannu hin qabnu kanaaf dhiifne malee jumaa salaatuu hawwii qabduu jechuudha jumaa sababa rakkoo adda addaatii fi imaamatu dafeen sagachiisuu jechuudha walumaa galatti. Imaamnis dafeen salaachiisuu barsiisachiisa akka waan xiqqii wayii akkuma beekamu gaala fatanaa qoraa yookaan immoo waa ijoollee daftara yookaan waa tokko fiddee ijoollee gintineedha malee jumaa salaachuun barbaanna. Galee namati. Salaamu alaykum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa Abdurrahmaan akkuma beekamu harrii guyyaa Jumaati. Jumaa salaatteta? Hin salaanne. Maal sababni maali? Akkuma beekamu barsiisonni yeroo nu jumaa salaatuu deemnu irratti fatanaalee inni qoru waan sana ta'eef nummoo fatanaa kana dhiisnee deemuuti nu rakkisee naan dhiisne. Ashi jumaan immoo akkam dafee sagadamu? Dafeen sagadamu. Imaamolii biras rakkoo jira. Jarumti akka nu furannu kan gaafanna. Shukran ashi. Waalaikum assalam. Akkam jirti? Naguma. Egaa akkuma beekamu harrii guyyaa Jumaati. Jumaa salaattetamu kan. Waan salaanne jumaa kam salaanne. Maaliif la? Nu mana barumsaatti baranna waan ta'eef barsiisonni qormaata minaamni waan nu qoranuuf sagantaa tokko faarratti. Amma immoo yoo nu jumaa saganne qormaanni kan keenyaa siin jala ba'a waan ta'eef sa'aatiin masjiidaas biseedhaan waan sagadamneef. Maaliif isin sagadamne qaqqabattanu achi baatanii qaqqabuu hin dandeessanu? Hin qaqqabannu wayitiin tokko jala dabarfatu.
sababa kana jumaa sagadii mana barumsaa dhufnaa jechuudha. Otoo akka maal ta'e si wayya silaa jumaa kana fakkeenyaaf qabachuudhaaf jumaan kun utuu as muuziqee jechuudha saatiin isaa utuu mana barumsaatti hin galin tumcuusii saatii isaa as nu bitanii daqiiqaadhuma 40 illee nu bitanii baay'ee nutti tola. Silaan qaqqabdi turtanii? Silaan qaqqabna baay'ee. Jechuun amma kana ammoo isin jumaa sagaduudhaaf barbaachisuma qabdannoo jumaa dhabaartanii jechuudha sababa jumaa sagaduudhaaf barbaadaa jumaa dhabaachuu sababa jumaan achi dheeratee barsiisonnis immoo jabaatanii fakkeenyaaf guyyaa tokko akkuma beekamu dursi yeroo barannu nuyi fatanaan jalqabarra godhama beektaa tarii rakkoon sun amma yoonaatti hin furamne ta'uu danda'a inshaallah kara fuulduraatti akkaan sirraa wajjin qaba salaamu alaikum. Akkam fayyaadha? Akkuma beekamu harri guyyaa jumaati. Jumaa sagadee taate? Maal sababni? Mana barumsaa marraa guyyaa waan taaneef guyyaa jumaa yeroo barumsa guyyaa taanu sagaduu hin dandeenyu. Sababni isaa gatii tokkoffaa irratti barumsi jiru jennaan barnoota ganuu nu jalaa darba gatii ta'eef mana jumaa qaqqabachuu hin dandeenyu. Yoo jumaa saganne barnoota qaqqabachuu hin dandeenyu gatii ta'eef. Sababa kana jumaa barumsi gatiin argamnee fi jumaa dhiistanii barumsi qabuu dirqamtanii jechuudha. Akkam jumaan dafee sagadamu? Sagadamu dafee. Achi siqee gatii sagadamu jennaan wayitii barnootaa baay'ee gatii itti fudhatu jennaan pireedii tokko foolakkaa fee nu jalaa dhumuu danda'a. Kara fuulduraatti otoo akkam maal ta'etu maal godhame wayyata? Otuu jumaan as siqee sagadame yookiin immoo kara barnootaatiin otuu sirreeffame sababa tokko jedhee yaada. Shukran galatoomii. Salaamu alaikum. Akkam fayyaadha? Fayyaadha. Egaa akkuma beekamu harri guyyaa jumaati. Jumaa sagadee dhuftee? Sagan. Maaliif? Oo jumaa saganneefi qormaatatti hin qaqqabne. Ishee. Qormaatatti immoo qaqqabuudhaan neetiyyi jumaa dhiisnee dhufnee barumsuma baran. Barumsa akkam jumaan dafee sagadamu isin biraa? Dafee hin sagadamu. Tura. Intura? Gara fuulduraatti tu akkam ta'e wayya jettaati? Tuu dhiyaatee achiin sagannees barumsaas qaqqabneetti. Otoo akkas ta'e gaariidha jette. Shukran ishee galatoomi. نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة في فقه من فقهه مئنة لفقه أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عمار بن ياسر وديس كيستي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مالجدا نمتكو خطبة ديرسي نمتكو صلاة ديرسي خطبة قباسو مال تاولا بيكونسا قباتشو إساتي ملتو نمسسون بيكونسا قباتشو إساتي فاطيلوا هذه الصلاة وأكسروا هذه الخطبة صلاة ديرساتي خطبة قباسو ساجر نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث عمار بن ياسر وديس كيستي كان جتشو ما إني صلاة ديرتي خطبة قبابتي هقول أمو جتشون يروهم والله يجون إمام نباين كان فلاته خطبة مال قدا خطبة سرر يوكان لوكي أفر فياد بسكاي مالي سكتشيز إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر كانت باين خطبة نمو تبكد دات بيروغتنو خطبة سادو بفما أولي والتين بين بيكين بي عربامتي عربي فم بيكو خطبة بيجو سكراني براغون تولفو نموت سكان إينا كيس مالتا عرا نمونني كان نمونني غغاريس مسجدا بحار نمي باين غنمان نكي عبادة صلاة عبادة غچو قرآن قرأ اب غنمغا اچيتي بيلا اي بقى تاتي اي كان بودي مالتا عرا بودتا بودفا جري مالغو كشلبي ساعتي اوجي وجتا دفي وجي سا اوجتا اولي ساعتي نمي اذانين به غزانين به في غار فيكو واي روان باي كان نمغو والتو كتو امامني تو كتو مايني akka waan baqa nama baay'eetti malee daawaa gochuun hin mijanne Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nam tokko arganna daawaa isaanii jalqabu baay'ina nama haajaan qaban inni kan keenyaa imaamni tokko warri kaan illee afwanii dhiifamanaa godhaati amma namni masgida keessaa guutee jirutti daawaan hin jalqabamu sana booda akka biyya keenyaatti wanti barame daawaan maal daawaan afaan sadiin afaan lamaan bakka tokkotti immoo sadiin afaan oromootiin amma barbaadan himaa amma barbaadan haasa'a walanii kaanii sana booda inni khutbaan waraqaan afur dubbifame tarii halkan bulleeffatamaa dhufa yoo wanti bulleeffatame sun lafatti hafe maal ta'a collummaa fi mul'ifachuu ta'e Allahu aalam
nama jira tuqe maa'in namni jira yaada kanaa kaase munaafiqa jedhama. Rakkoon kana ta'e biyya keenya. Ijoolleen keenya sababa keessanii kunoo sababa silaa otoo salaattee silaa salaata qabatee kaate maal gootu barumsa qabatu salaata dhiisuu ta'e booddee salaata dhiisuu murteeffatte maal achiidhaan naan barsiisaanis jira kaan fakkeenya godhate kunoo jiru kun islaama miti jedha. Kashalabbeessa salaata dhiisee dhaqee achi taa'u arge jiru kun islaama miti jedhee kan jira sagalee dhaquutti balaa buusa. Booddee jees maal godhan lafa tanaa dhabanii boodatti afoo harkifataa dhalfanu salaata dhiisuu murteessan. حديث براتين عن جابر بن السمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي رواية لا يطيل الموعظة يوم الجمعة وإنما هن كلمات يسيرة. حديث جابر بن السمرة حديث كيسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي وجن سجدج سلاني ساس جد جريس خطبان ساس جد جريس يرسينا من صلاة شاس يروسنا خطبان نبي محمد ما إني توكتير أفانا بفاقوفان صلاة يرسينا من صلاة شاس. وفي رواية براتين مو لا يطيل الموعظة يوم الجمعة قرصنا الدميس نبي محمد عليه الصلاة والسلام قاف كم قاف نبي محمد قاف جمعة جتشود وإنما هن كلمات يسيرة كان النبي ما إني جتشوتا قباب دو جتشوتا متنو دبته ليس ماليف ما الفائدة من كسر الموعظة فائدان بؤان قرصة قباب سمايني فيه فائدتان فائدة لما قباجلو بؤان لما قبا بؤان سمايني عدم الملل تاتيهون أبمودا تاتيهون أمي سلتشون أبمودا داوايو كان موعظة قرصة تتنبايني نمي سلتشو إني كان برا وأنهن أوعى إسيتو إرها حفظمون وإنما هي أكمس أوعى للسامع نما أجفتوف يوكان نما أجفتو حفظوا رافي فايدان لما فتا وانسنا قبتشو رافي رباية والله بالله وقسما برب الكعبة كان بيا كينيا كتباسنا هندقو دما أولي كيسا أتباسنا إنما قافتني كتبانا الراجل أمي إسا كم إسا مالجر أن تجكون جر منافق أول قافت مالجر أولي وانا كناوي كيسا جر خطبا وايزا كانف واين صلاة نف واين الجنف واين صوما نف ولتبان ثاول تبركته فما أولي كيسا وانتي قبطا من الخابني إني كان أجترافه إني كان بيلايك البين ديمي أجت أكا كان راتا إيه أما إيه خطبا وما جر يوم بيكو كناف قباو متون نكاسو قبو عفوا اسين قرصو في الليمتي يوكان لك كفادة في متي والله yeroo baay'ee ijoollee wajjinis yeroon gaafadhee akkuma ammaa kanatti akkuma viidiyoo kana raawwatan namni salaata dhiisa daa'imni ol koo salaata dhiisa yeroo baay'ee sammaa immoo guyyaa jumaa immoo guyyaa biraa godhaara namni jumaa guyyaa salaata bakkee utuu gadi baatanii ilaaltanii yaa imaamaasi warra masgida keessaa miti warra bakkee jiru kan utuu ilaaltanii salaata dhiifame wallaahi jumaan tasumaaf adeema sababni isaa maa inni sababni rakkoon jumaa dhabsiisaa rumaa inni allahu alam egaa waan hin jedhu beeku isin jechuutti natti ulfaata. Namni maaliif utuu khutbaan jum'aan sa'aatiin sagadamee baha ta'eeti namni nama qaqqabata. Warra bakkee warra kashalabbee sa'aatii barbaadetti dhufu eeguu jecha warra kaan abaartani. Wallaahi akkasuma warra nama gaggaarii hamma dhufee amma sa'aatii salaata eeggatee sa'aatiin dhufu sagachiifnaan qalbii gaarii fayyisanii galchinaa maa inni kaan maatti godhama. Hadhabuun ni kaan inni azaan hin bayyinaan fiigaa dhufu yookaanis sodaadha. Yookaan narratti salaatamu boodee hunduu irratti salaatamu sodaa dhufa. Tokko jiraachuu danda'a kan haajaa bakka biraatti dhufu. Jira akkanaa eeguura khutbaan keessan utuu sa'aatiitti salaanni keessan utuu sa'aatiitti baramee sa'aatii barsiifatanii ganama sagaduu jammartanii namni maal aadaa godhataa dhufu. Amma maa inni namni maal jedha jumaan asii qas jedhamee sagadamu suuta sagadamu jedhaa tura. Wallaahi akkasuma biyya keessa jiraataarra waan ta'eef waan uummanni jedhaaru waan uummanni isiniin jedhaaru quba qabna yeroo sana qalbii nu gubataa jechuudha. Jumaanni sun sagadamu dafee sagadamu keessa namni achi butataa dhufa. Kanaaf mee rabbii keessanii jiraati akka inni gurguddaan leenji'aa ta'uu danda'a salaata. Kan ammas hin qabachuu qabdanu daa'ima shabaaba. Kanaaf akka ijoolleen salaata argattan nu godhaan isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Yoo qalbii itti cabdanis afootunaa jedha. Haqqi irratti qalbii namatti cabamus garuu rakkina hin qabu. Alaa kulli haalin haasaa keessa yookaan do'ongorii keessa yoon isinitti bu'e afwannaa jettu